duudhaalee federaalizimii sabdaneessaa dileessuun galmoota badhaadhinaa milkeessuuf murteessaadha. Itoophiyaan biyya saboota sablammootaaf uummattoota hedduu gaanfa Afrikaati. Lammiileen Itoophiyaa biyya isaanii wareegaman tiksanii har'aan gahan keessatti mirga ofiin of bulchuu gonfatan jalatti afaan, aadaa fi seenaan isaanii dhugaan mirkanaa'ee fi arguudha barbaadu. Kun ammoo sirna federaalizimii sabdaneessaa demokraasiin utubame hojiirra oolchuu qofaan mirkanaa'a. Sirni federaalizimii sabdaneessaa duudhaalee afdaneessummaa, addaneessummaa, seendaneessummaa, heddumina amantaa, danummaa ilaalchaa fi kanneen kana fakkaatan of keessatti hammata. Ta'us garuu duudhaaleen kunneen sirnaa dhabuun biyya keenya jeequmsa siyaasaaf gaaga'ama diinagdeef saaxileeti ture. Sirni walqixxummaa sabootaaf sablammootaa kabaju akka hundaa'uuf qabsoo barattoonniif qonnaan bultoonni taasisaniin sirni mootii kufus sirni dargii aangoo giddugaleessaa qabate gaaffii lafaa deebisuuf yaalus gaaffii demokraasiif walqixxummaa sabootaa deebisuu hin dandeenye. Kunis qabsoon lammiilee Itoophiyaa akka itti fufuuf balbala saaqe. Qabsoo taasifameenis sirni dargii aangoorraa darbatamuun guyyaan heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa itti raggaasifame sadaasni 29 barri 1987 waggaa waggaadhaan kabajamuu eegale. Qabsoo walqixxummaa firee ofii ofiin murteeffachuuf uummanni biyya keenyaa taasiseen kufaatii mootummaa dargii booda kan hundaa'e sirna Adwaayii jalattis gaaffiin demokraasiif walqixxummaa sabootaa heera mootummaa keessatti haa barreeffamu malee demokraasii dhugaa irratti waan hin ijaaramneef fincila yeroo adda addaa keessummeessuun burkutaa'ee hooggansi haaromsaa akka dhalatuuf sababaa ta'eeti jira. Injifannoo qabsoo ummataatiin argame demokraasii dhugaatiin dabaaluun biyya jabduu sirna jabaa qabdu ijaaruu galma kan godhate hooggansi jijjiirama gaaffii ummataa kudhaamatee giddu seentummaa tokkoon malee naannoleen ofiin akka of bulchan taasisuu bira darbe gaaffii ummanni barootaaf gaafachaati turan garuu immoo deebii dhaban deebisuun naannoleen haaraan bu'uura heera mootummaan akka hundeeffaman ta'eeti jira. Kunis federaalizimii sabdaneessiif demokraasii dhugaan hojiirra oolaa jiraachuu kan mirkaneessedha. Gaaffii bule hunda deebifnee biyya hunda keenyaaf taatu ijaaraa jirruuf sirni federaalizimii sabdaneessi murteessaa ta'uu akeeka. Waan ta'eef guyyaa heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa itti ragga'e kabajna. Lammiileen Itoophiyaas dibaabee biyyaalessaa jalatti tokkummaaf walitti dhufeenya gidduu isaanii jiru guyyaa itti calaqqisiifatanidha. Mootummaanis mirga heerri mootummaa isaan gonfachiise osoo hin sharafamin saboonni sablammoonniif uummattoonni akka itti fayyadamaniif xiyyeeffannoodhaan hojjechaati jira. Guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa marsaa 17ffaaf bara kana mata duree tokkummaa sabdaneessa nageenya waraaf jedhuun kabajamus imala jijjiiramaa qabanneef bu'uura cimaa kan kaa'udha. Guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa kabajamus obbolummaaf tokkummaa jiru daran cimsuu bira darbee ilaalcha biyyaalessummaa ijaaruu keessatti taatee hangafummaan gumaacha taasisedha. Kana malees agarsiifni aadaa, duudhaaf safuu dirree tokko irratti taasifamu kun wal dinqisiifachuu jaalala ture daran itichuu fi muuxannoo wal jijjiiruu keessatti walitti hidhamiinsi gaariin akka uumamu taasiseeti jira. Kanaanis eenyummaan dhugaa Itoophiyaanotaa kun dirree tokko irratti tokkummaan miidhagee yoo mul'atu uummata addunyaa biratti maqaa gaarii biyya keenyaa ol kaasee kan mul'isuu fi tuuristoota hawwachuun utubaa diinagdees ta'eeti jira.